ijoollee shawaa ijoollee wallaggaatti akkasiin hin barbaada viidiyoo kana share gochuun warri na jaallata warri na hordoftanii viidiyoo kana nama hedduu bira akka ga'u naaf taasisa dabalataan jaalala keessan shareidhaan na argisiisa viidiyoo kana copy link gochuun na bira dhaabbadha dhaggeeffadha ummata shawaa ummata wallaggaa viidiyoo yeroo jalqabaas yeroo xumuraa kaniin irraa haasa'u isa dhumaan kanarraa isinii dubbadha dhaggeeffadha ani umurii koo 17 kaasee shawaa keessatti kanneen guddadhe shawaa keessa magaalaa hoolotaa namni wallaaleen jiru hoolotatti kanneen guddadhe ijoolleen shawaariyyoonni koo kanin faana nyaadhu kanin faana dhugu kanin yennan rakkadhu waa gaafadhu ni ijoollee shawaa turan yennan of baree kaasee dhageesse ana sab dhiiga isaanii finna isaanii kana dhiisiiti ormi karaa biraa yoo dhufeeyyuu nama lafa isaa kutee annaniin horiini nama badhaasu miskiin akkamiitu manni shawaa sigale ani video tokko innan personal hojjedhu mucaa shawaa gara shawaatti fudhatu sigale mucaa shawaadha mucaan sun taanaan gara shawaatti wanti sin fudhattan tokkoof hin jiru jechuudha ani ennan dubbadhu wallagga bakka bu'ee miti kan dubbadhu ani oromoo bakka bu'ee of bakka bu'een dubbadhu yennan arrabsamus qofaa koon arrabsamuu barbaada sigale anaan wallaggi deemiti asirra taa'ee geerarii asirra taa'eeti waan barbaadde ta'inaan jedhee miti kan ani dhufee miidiyaa kanarra taa'ee sin taasu ofii koof dandeenaasa naannoo wallaggaa namni sin geessu hin jiru naannoo shawaa namni si geessu hin jiru ummanni kun ummata miskiin ummata ol jaallatu ummata barate sigale ofii qaroomee warra kaanii fi kennaa ka ta'e ummanni kun dubbii dhumaa kan inni dubbadhu dhugaa dubbadha taanaan dhugaan dubbadha yoo sii liqimsamu taanaan immoo udduu kee ol qabeen barbaree sitti naqee akka inni sii liqimsamu si godha bakka maaliin humnaan otoo hin taane dubbiidhaan dubbiin koo immoo akkuma amma si waccisiisu kana nan beeka jechuudha maaliif ree gara gandaatti fiigda gara bakka yoo nani nama tokko irraa dubbadhe fuutanii shawaa ummata shawaanaaf ummata dhiiga kooti lafee kooti si gale ani utuu asiin na gorraate ummata wallaggaa ummata shawaarraa kana na godhanedhe waan hin dubbadhu tokko hin qabu ummatuma oromoo irraa waan hin dubbadhuuf hin qabu garuu dhugaa oromoo amma xurii qeensaa waan hin dhoksu hin qabu kana beekuu qabda sii gale kan mataan isaa xuraa'e baay'een isaa kan deemee achitti madaamiin sammuu dhoosteetu waan hojjetu dhabee ummata kana walitti naquu barbaada sii gale dhugaa namaa kamiyyuu dabsuun barbaadu na dhaggeeffadhu dubbii koo isa xumuraa utuu hacee caalaa namni ani jaalladhu hin jiru weellisaa ajaa'ibaa nama lapheesaa guutuu humna isaa guutuu lubbuusaa tokkitti qaalii ummata kanaaf dabarsee laatee hacaaluu caalaa namni ani jaalladhu hin jiru haceen utuu du'aa ka'ee dhaggeeffadhu haadha manaasaaf hin ta'u taanaan haadhasaaf abbaasaaf maatiisaaf hin ta'u taanaan ummata kanaaf hin ta'u hacee sittin natu bahee hacee irraa dubbata jechuudha Andu'aalem irraa maaf dubbattaa akkasii akkas haadha manaasaa du'e na dhaggeeffadhaa sinii galaa miti garuu fayyuman afaan keetti naqa malee haadha manaasaa du'e haati manaasaa gaafa duutu maal taatee duute gaafachuun qabnu gara poolitikaatti gara siyaasaatti yoonii maanyaa waa'ee Andu'aalem irraa haasa'ee intalaaf akkam quuqame poolitikaa keessaa bahi namummaan sittaa dhaga'amu dhiiga miskiina kanaa bade dhiiga intala qulqulluu kanaa bade barbaaddachuurra nama du'e tokko irratti poolitikaa hojjetta teesse poolitikaa waan ati hojjettu si gale sana keessaa bahaa ani ummanni shawaanaa fi finna kola lubbuu kiyya kana maaliif isaan faanan guddadhe isaan faanan jiraadhe sittin himaa anaan waan akkasii keessa nagashu iyyaalinaan argattan tasuma sinin milkaa'u nama personaalii utuu maqaa koon dhayin waa'ee koo zimmedhee haasaa oolu maaf haasote maaf dubbatte jettanii tun jenne siigalee waan inni dubbate fidee sagalee isaa sin dhageessisaan oolu sheer jaanatti gochaa ooltaniif ani waa'ee isaayyuu irraanfadheen jira garuu yoo maqaa ishee namuma maqaa ishee hin beekneet isheef sagalee ta'a ati inni maqaa ishee beektu yoom sagalee taate ati inni faana nyaattee dhugdee yoom ishiif sagalee taate kanadha kan hin jedhe kun sii liqimsamu taanaan immoo mataa kee gargobbiseen akka sii liqimsamu tasirra taa'ee sittaasaa jechuudha si galee kanaan ala waan ani godhe tokkoyyuu hin jiru ani tivoozoo eenyuyyuu hin barbaadu ofii koo nama miliyoona nan ga'a dubbii tokkoon hin ila isheen mana madaamii teessee ifama ijoollee mana madaamii baay'ee keessan sin jaalladha baay'ee keessan sin kabaj keessaa garuu xashiin ni jirti si galee kan madaatiidhaanii albaatee waa meeqa taatee sammuu ishee baxabbatame ummata kanaa ummata shawaa wallagga jettee walitti naquu barbaaddi viidiyoo irra teesse
An hunda isheef deebisuu hin danda'u. Garuu viidiyoo tokkooni kunoo akkanarraasa sii gala. Malee anaani taasuma ummata Shawaa afaan walitti na buusuu hin dandeessu. Ummata Wallaggaa bakka bu'ee naasoo, ummata Shawaa bakka bu'ee naasoo. Ani dhala isaanii isa qulqulluu isa dhugaa barbaadu sii gale. Andu'aalemtu niitii isaa ajjeesen jenna. Haati manaa isaan duute. Akkamiin duute? Maal taatee duute? Mana keessa rakkoo jira. Mana keessa rakkoon hin jiru. Kan jedhamee gaafatamuu qabaadha miti. Utuu haceen du'aa ka'ee sii gale. Utuu haceen du'aa ka'ee haati manaa isaa Waaqayyoon fidin maleetu duute. Haceen raayyuun keenya hacee gaafachuun keenya hin oolu. Kanaafiyyuu dhugaaf dhaabadhu malee zimmettee afaan keessa tortoraa sanaan natti diddigaan waliin sitti himaa. Diddigaan waliin natti. Til. Siif jedhee ani dhugaa sa'uu dhiisu anaani amma maaf mucaan kun dhugaan tala kanaa mucaan tala qulqulluu kanaa dhugaa ishee barbaade isa tajjeese taanaan ikkoo itti gaafatamuun dirqama. Sii galee. In ajjeesin iyyuu hidhamee maaliif akka isheen duute qoratamuun dirqama. Ana yoonii bira na keessee yoonii isaa caaluu hundeessaa in ajjeesna akkas goona jechaa ture faana bira na keesseetu gandummaan sammuun kee xuraa'ee sammuun kee ajaa'ee cigariin kee amma dafqutti anaani yoonii bira na keesseetu anarraa caffarta. Anatu duuketti gadi na keessirraa dubbata anatu si iyyisiisa sii galee viidiyoo tokko immoo siniif hin deebisu. Kanayyuu ummata Shawaa jaan jaalladhu ummata Wallaggaa jaan jaalladhu. Dhala isaanii jaan ta'ee gara isaan garan taanetti akka isaan nan hubanneef viidiyoo kana kan nan hojjedhu baay'isoo. Sii galee dhugaa nama qulqulluu barbaada. Obboleessa kee haadhoo kee maan taane kan du'e intala Oromooti kan itti gaafatama jennee yaadne immoo mucaa Oromooti. Mucaan Oromoo sun haa badu hin jenne nuti. Andu'aalem nan jaalladha eenyu walitti sii galee akka artistii Oromoo tokkotti nan jaalladha nan kabaja. Artistiin Oromoo kamiyyuu garuu waan hin taane hojjeta taanaan adda durummaanii artistummaa isaa dhiisee adda isaatiin gadi shakkaleen ana turraa dhaabatee haasa'a jechuudha. Maal naaf godha artistummaan isaa? Booru koo ijoollee hin taane oomisha sii galee. Ijoollee isa laalanii ka'anii adda durummaa ta'a jechuudha sii galee. Kanaaf hin irraa haasa'a. Kun